Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamis sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatti kan nu fide, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf bareedina kan nuuf ta'u, maqaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee ilaalluuti. Qulqulleettee qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, waa'ee lubbuutiin kan wal qabate baranna jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, lubbuu kan uume Waaqayyoo ta'uu beekne, lubbuu teenya kan nuuf kenne Waaqayyo ta'uu beekne, nutis jecha kanaan akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yaa lubbuu koo, lubbuu keetiin akkas jedhii jedha. Lubbuu keetiin akkas jedhii, yaa lubbuu too ni duutaa, gara jireenya isa itti aanuttis ni qaaritaa, jireenya isa itti aanuttis galaa qabattee deemtu qopheeffatteertaaree jedhiini jedha. Yaa lubbuu koo, lafarratti badhaadhinaan, guddinaan, sobaanis, dhugaanis guddaa taatee mul'achuu ni dandeessa. Asitti safartuu sirriin biyya lafaa hin jiru. Firris, namnis, hiriyaanis nama gargaara. Waan ati barbaadde akka mo'attu ni taata. Bakka ati deemtu jirtu garuu bakka hojiin kee qofaan itti safaramu waan ta'eef, biyyi hojii kee qofti abukaatoo kan gargaaraa siif ta'u adeemu jirtu waan ta'eef, guyyaa tokko Waaqayyo duratti hiriyaa malee, fira malee, koodee kee malee akka dhaabbattu, kasi waliin dhaabbatu, hojii kee biyya lafaa irratti dalagde qofa akka hin taane sitti nutti hima jechuudha. Yaa lubbuu too, bakki ati dhaabbattu sun sodaachisaadha. Warri ati dura dhaabbattus kan si fuudhuuf yookiin gara kee kan dhufanii deemanis, warri qoosaa hin beeknes, warri dhugaaf qofa dhaabbatanis jedhiin itti himi jedha. Egaa achitti warroonni sodaa Waaqayyootiin jiraatan, warroonni ajaja isaatiin jiraatan, warroonni safuudhaan jiraatan, warroonni qoosaa malee jiraatan, isaan harka Waaqayyoo keessatti galaanii qopheeffatanii jiraatu jechuudha. Yaa lubbuu koo, gaarii hojjette taanaan galaan kee hojii gaarii qofa. Hojii gaariin kee kun galaana ibiddaa kan si ceesisu, tuulaa raammuu fi bofaa jala kan si dabarsu, gammachuu guddaa kan si gonfachiisu akka ta'e itti himi jedha. Egaa kan itti himamuu qabu lubbuutti jechuudha. Lubbuun keenya beekuu qabdi, itti himnuu qabna jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo, gooftaan bakka ibiddi hin bannetti, bakka raammoo hirriiba hin qabnetti akka hin darbamneef qaama keenya gadhiisi yookiin immoo gaadii yookiin immoo leenjisi jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9:48 yoo dubbifne ni arganna. Akkas jedhee dubbata jechuudha. Egaa jecha kana yeroo hunda yaadachuutu nurra jira jechuudha. Yaa lubbuu koo, hojii hamaa walirraa hin gorin. Yaa lubbuu koo,
hojii hamaa walirraa hin gorinin fudhattanirraa fagaadhu guyyaa waamicha keetii guyyaa xalayaa si qaqqabetti si qofatu kophaa kee deema malee biyyi lafaatu si wajjin hin deemtu firri si wajjin hin deemtu hiriyaa si wajjin hin deemu abbaan kee si wajjin hin deemu jedha biyyi hin beekne deemta kassi simatu maatii kee yookiin hiriyaa keetii miti yaa lubbuu koo isa yeroo gabaabaatiif jettee isa yeroo dheeraaf akka hin dhabne hojii hamaa biyya lafaa kanarraa fagaadhu jedhiini jedha egaa waa'ee lubbuu keenyatti yoo qabsiisu jechuudha egaa obboleessa kee ammeessurraa obboleessa kee jaajuu irraa yookiin miidhuu irraa obboleessa keetiif gufuu ta'uu irraa obboleessa kee gargaari obboleessa kee ajjeesurra obboleessa kee wal'aani foon keetiif gar malee hin jarjarin baay'istee nyaachuun bakka safarameef sana hin darbu umurii keetis akkasuma safaramaadha waan ta'eef jechuudha xiqqeessitee nyaattus kan gooftaan siif kenne hin hanqatu kanaaf kan qabaattutti gammadi malee kan obboleessa keetii fudhachuudhaaf hin ariifatin yaa saba Waaqayyoo yaa lubbuu koo yoo waan gaarii nyaadhe foon kootiif yoo waan gaarii dhuge foon kootiif yoo waan gaarii uffadhe foon kootiif anaan maal fayyadaree jetti lubbuun yaa saba Waaqayyoo yoo nuti nyaanne foon keenyaaf yoo uffanne foon keenyaaf yoo dhugne foon keenyaaf lubbuu keenya oobekki kamitti fayyadaa jirra yaa saba Waaqayyoo kana naaf na fayyadu jetti lubbuun soomuudha sagaduudha qarshii qabnurraa mana kiristaanaaf kennuudha hiyyeessota gargaaruudha kadhachuudha isaan kun samii irratti yookiin samii itti aanutti isa dureessa na taasisaa yookiin mootummaa isaatiif dafaa dhima jette egaa nama qajeelaa kan ta'e Iyyoob gadaamessa haadha koo keessa qullaan ba'ee yoon deemus qullaa koon deemaa malee qabeenya biyya lafaa kanarraa waan xiqqishuullee harkatti qabadhee kanan deemuu miti jedhee ni dubbata jechuudha yaa lubbuu koo biyya lafaa kanaaf fedha keetiin uumtee miti itti dhuftee malee ati fiddee gar malee yookiin mooyu gar malee gulummaa yookiin gulummaa kee kan itti ta'e hin ilaalin biyyi kee samiidha gulummaan kee Yerusaalem ishee haaraadha jedhee ni dubbata jechuudha Filiphos boqonnaa 3:20 irratti yaa lubbuu koo gatiidhaan bitamtee taati dhiiga Kiristoosiin bitamtee jirtaati gatii ittiin bitamte kanaaf ulfina kenniif lammaffaas garbummaa cubbuutiin hin qabamin yaadummaa biyya lafaa kanarraa jiru hordofaa hin oolini jedha egaa addunyaan irra waa baay'ee jira yaa saba Waaqayyoo kan gara sirbaan geessanii gara sagaagalummaa geessan baay'een jira kan nama amachuutti nama geessan baay'een isaanii ni jiran kan foon keenya ijaaran baay'een isaanii ni jiran nyaataaf dhugaatii qofaa miti yaa saba Waaqayyoo foon keenya kan ijaaran gara arrabaatti kan nu ijaaran gara sobaatti kan nu ijaaran gara wallaalummaatti kan nu ijaaran Waaqayyoo irraa kan nu fageessan baay'een isaanii ni jiran gorsi lubbuu keenya barbaachisu garuu baay'eedha yaa saba Waaqayyoo horsiin guddaan inni lubbuudhaaf kennamu guddaadha lubbuuntu yaa saba Waaqayyoo addunyaa kanarratti loon naa kenni qarshii naa kenni nyaata naa kenni jechuu osoo hin taane ishiin akka sooman akka sagadan akka uumaadhaaf bitaman barbaaddi yaa saba Waaqayyoo gorsi lubbuudhaa hin dhumu ni duuta lubbuudhaan jiraattu mana kee qopheeffadhu isa jedhameefis yaadadhu jedhee Isaayyaas boqonnaa 38:1 irratti yoo kan barraa'e ni arganna jechuudha egaa namni qalbiidhaan hubatu waa'ee lubbuu isaanii beeka namni Waaqayyoo bitamu waa'ee lubbuu isaanii beeka lubbuu isaatiif karaa ni barbaada lubbuun karaa qajeelaa barbaaddi malee karaa jal'aa hin barbaaddu lubbuu fayyina barbaaddi malee du'a hin barbaaddu lubbuu si'oolii hin barbaaddu jannati barbaaddi malee lubbuun kabaja barbaaddi malee salphina hin barbaaddu yaa saba Waaqayyoo foon keenya kun garuu waa baay'eef nu saaxila foon keenya kun garuu waa baay'eef nu kuffisa har'a yaa saba Waaqayyoo
nuti umurii irra jiraachaa guyyaa guyyaan lakkoofsisaa deemnu umurii murtaa'ee nuuf kenname san ofirraa gaggabaabsa yookiin hir'isaa deemna malee ofitti ol dabalaan deemnu. Umuriin nuu kenname murtaa'ee jira. Kanaafuu umurii nuu kenname san keessatti yookiin immoo jireenya nuti jiraachuuf nuuf kenname san keessatti dalagaa foon keenya maal dalaganne, lubbuu keenya hoo maal dalagne? Yaa saba Waaqayyoo hubachuu qabna. Lubbuun teenya fayyitu jechuu qabna malee lubbuu teenya dhukkubsuu hin qabnu. Gaafa foon teenya tun dhukkubsatte garuu yookiin kan danda'u gara hospitaala fiiga. Yookiin immoo lubbuu tana fayyisaa osoo hin taane foon tiyya tana fayyisaa. Bekkeen tun godaanni sana godhatte, bekkeen tun baakteeriyaa godhatte, bekkeen kun dhibee adda addaatiin na qabamee jira waan ta'eef bekkee dhibeen itti uumame kana ani fayyisuun qabu kan korotokta ofirraa godhuun qaba jedha namni jechuudha. Garuu lubbuun teenya tun dhibamtee jirti. Ishii fayyisuun qaba jennee gara fiigaa jirra, gara mana amantaa fiigaa jirra, gara abbaa gaabbii fiigaa jirra, gara cabalaa fiigaa jirra. Yaa saba Waaqayyoo, gaafa kafooni tanarraa dhabne, gaafa kan addunyaarraa dhabne murtiin dhumaa Waaqayyoo waan ta'eef gaafa san ifa namaa ta'a. Gaafa san gara cabalaa, gaafa san gara abbaa gaabbii, gaafa san gara mana Waaqayyoo fiigu, gaafa foonii fi lubbuun tunii wallolanii foon tunii gaafa dadhabdu. Egaa yaa saba Waaqayyoo, lubbuun obsituudha. Gaafa obsite foon tun garuu dadhabduudha. Yoo dadhabde fooni gargar baati malee lubbuu tiyyaa madheetan qaban jettu foon tuni maaliif gargar ba'uu fiigdi? Gaafa gargar baatu kan foon tana gargaaru baay'eedha. Yaa saba Waaqayyoo, gargaara baay'ee qabdi foon tuni. Nyaanni nuti nyaannu foon teenya tana ni gargaara. Hafuuronni xuraa'aan foon tana ni gargaara. Diiyaabiloos foon teenya tana ni gargaara. Maaliidhaaf akka ishiin danadamte humna ishiitiin humna isaa olii akka hin jiraanne yookiin foon tana olii hin jiraanne nama taasisa. Garuu lubbuun harka Waaqayyoo qofaan bulti lubbuun jechuudha. Waaqayyoo abdattee qofa deemti. Waaqayyoo dhagaa kana aangoo itti qabu lubbuutti. Oonyuyyuu lubbuutti aangoo kan qabu hin jiru. Diiyaabiloosa lubbuudhaaf aangoo hin qabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu aangoo qaba. Lubbuu tana kan uume Waaqayyoodha waan ta'eef isa aangoo qaba. Ishiinis gara Waaqayyoo dhaquu fi Waaqayyoo jalatti jiraachuudhaaf lubbuun kan barbaadu sagaduudha. Lubbuun kan barbaadu soomuudha. Lubbuun kan barbaadu Waaqayyoof kadhachuudha. Foon garuu lakkii soomini siif fayyadu jedha. Lakkii mana amantaan deemisiif fayyadu jedha. Nyaadhu dhugi sirbi jedha. Foon keenya kun jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Lubbuun garuu gaafa mo'atte foon kana ni qaanessiti jechuudha. Foon kun ni qaanaa gaafa lubbuun mo'atte gara saala fiditti deema. Maaliif lubbuu foon tana ni hoogganti waan ta'eef jechuudha. Yeroo ammaa kana namoota baay'ee kan hoogganaa jiru lubbuu osoo hin taane foonatu hoogganaa jira yaa saba Waaqayyoo. Foon gaafa hooggan immoo gara salphinaa, gara arrabaa, gara wal jibbuu, gara walirratti ka'uu, gara daba yaaduu, gara hannaa, gara sirbaa, gara sagaagalummaan nama geessa jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, foon hojiiwwan akkanaan nama hojjisiisa. Osoo foon keenya kun lubbuu kana mo'achuu baate biraarraa yaa saba Waaqayyoo, xiqqaan guddaaf hammam akka yaadu ni argina turre. Hangamni abbaan hangam akka yaadu ni beekna turre. Kan qabu hiyyeessa hammam akka quuqamu ni beekna turre. Kan qabu mana amantaatiif hammam akka quuqamu ni beekna turre. Foontu waan mo'atteef yaa saba Waaqayyoodha. Foon teenyatu lubbuu tana waan mootee jiraattuufi kan ishii mootus ammuma umurii kennameef kan addunyaa kanarratti guyyaa murtaa'e yookiin waggaa murtaa'e kennameef kanarratti aangoo qabachuu dandeesse. Garuu lubbuun tun dhumni ishii iddoo bareedaa, iddoo lalisaadha, iddoo galataati, iddoo galaa bara baraati. Foon tun garuu addunyaa kanarratti ni nyaatti, ni dhugdi, ni gabbatti. Jijjiiramni ishii fiddu addunyaa kanarratti yeroon ishii sunis yoom akka ta'e hin beektu. Guyyaan murtaa'ee fi ta'e Waaqayyo ni beeka. Garuu ishiin sunuu yoom akka ta'e hin beektu. Foontuu yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyoon lubbuu isaa garuu lubbuu inni uume yoom akka fudhatu, yoom akka deemtus inni waan beekuuf lubbuun sun immoo akka mo'amneef yookiin fooniin akka hin bitamneef meeshaa waraanaa Waaqayyoon nuu kenneen waraanuu qabna ofirraa. Meeshaa Waaqayyo waraanaa nuu kenne kadhannaadha. Meeshaa Waaqayyoon nuuf kenne soomidha, sagada. Yaa saba Waaqayyoo malee lubbuu keenya meeshaa waraanaa
kan addunyaan ittiin loltuu miti yookiin beekumsa addunyaa irratti ittiin qabnu ni miti meeshaa waraana lubbuudha kadhannaa fi soomiif sagadaanii fi gaabbiidhaan deemuudha garuu kan foonii tuni meeshaa waraana foonii xiyyaara loluu danda'u konkolaataa loluu danda'u meeshaa waraanaa garaagaraatiin loluu dandeechi foon tuni garuu ishiin kan foonati kaa meeshaa sunis cabuu dandeessi foon tunis tabalasha'uu dandeessi tortoruu dandeessi gara biyyeetti deebi'uu dandeessi lubbuun tun garuu eenyuyyuu ishii tortorsuu hin danda'u eenyuyyuu ishii balleessuu hin danda'u humna waaqayyootiin murtii mataa ishii argatti malee aangoo waaqayyootiin murtii mataa ishii argatti malee eenyuyyuu lubbuudhaan murtii kennuu hin danda'u yaa saba waaqayyoo namoonni baay'een lubbuu isaatan balleessa jedhee dubbachuu danda'a lubbuu balleessuu hin danda'u lubbuu balleessuu kan danda'u waaqayyoodha namoonni lubbuu isaatan galaafadha jedha lubbuu isaa galaafachuu hin danda'u waaqayyoo qofa kan waa hunda gochuu danda'u lubbuus foonis kan ajjeesuu danda'u waaqayyoo qofa dhalli namaa garuu foon tana waan barbaade godhuu ni danda'a fooniif lubbuu gargar baasuudhaaf yookiin immoo foon tun akka waan tokko taatu yookiin akka miidhamtu godhuu danda'a dhalli namaa inni kunis immoo humna hafuura xuraa'aa diiyaabiloosiin yoo ta'e malee dhalli namaa gara dabaatiin aadame miti waaqayyoon ijoollee isaanii jaalata waan ta'eef waaqayyo uumama inni uume ni jaalata waan ta'eef humna diiyaabiloosiin yoo ta'e malee waaqayyoon foon tana akka miidhamtu barbaadu waaqayyoon foon teenya tun isaaf bitamtee lubbuun tunis akka isaaf jiraattu barbaada kanaafu yaa saba waaqayyoo addunyaa nuti irra jiraannu kanarratti umurii nuuf kenname kanarratti addunyaan tunis ni dabarte yaa saba waaqayyoo umurii nuuf kennamtes ni dabarte yaa saba waaqayyoo qabeenyi qabnus ni dabarte yaa saba waaqayyoo bekke deemnus ni geenya yaa saba waaqayyoo garuu deemnee xumurri keenya maal ta'a kan qabeenya qabnus xumurri keenya maal ta'a yaa saba waaqayyoo xumura laaluu qabna bir yaa saba waaqayyoo eegaluun immaa salphaadha bir eegalummaa baay'een isaanii eegalanii bir eegalummaa iyyuu baay'een isaanii jalqabaniiranii bir garuu kan badeesu fokkisaa ta'e malee yaa saba waaqayyoo yaa eegallu yaa jalqabnu haa faarfannu haa barsiifnu haa galateeffannu xumurri keenya sun maal ta'uu qaba kan jedhu san beekuu qabna waaqayyo xumura ni jaalata waan ta'eef jechuudha waaqayyo jalqabas ni jaalata xumuras ni jaalata xumurri keenya sun garuu kan bareede ta'uu qaba xumurri keenya sun waaqayyo biratti kan fudhatame ta'uu qaba xumurri keenya akkasitti yoo bareede lubbuun teenya tun ni lalisti iddoo boqonnaa gaarii argatti yaa saba waaqayyoo addunyaa kanarratti kan cimee barate kan cimee hojjete bu'aa addunyaa kanarratti mana jireenya gaarii keessa jiraachuu danda'a iddoo gaarii jiraachuu danda'a garuu ishee sun yeroo murtaa'ee fi yeroon foon teenya tanaaf yookiin lubbuu teenya tanaaf kan murtaa'e waaqayyo kan murteesse of harkaa qaba waan ta'eef jechuudha yeroo murtaa'aa qubaan lakkaa'amtu umuriin teenya yookiin immoo kan nuti jiraannu yeroo qubaan tokko lama sadii jennee bira ga'uu dandeenyu kana kan argannu qabeenyas badhaadhummaa nu argannus yeruma nuti nu murtaa'e san keessatti qofa garuu kan lubbuudhaan murtaa'e galata bara baraa iddoo boqonnaa bara baraati kaafoonii tuni garuu addunyaa irratti nu naannaasisuu yookiin nu gammachiisuu nu bashannansiisuu dandeessi yeroodhaaf ishii umarreessan nu dhaqxi gara raammoo bara bara nyaachuutti gara ibidda bara baraatitti gara kufaatii si'oolititti nu geessa jechuudha kaafoonii kun jechuudha yaa saba waaqayyo kan kana nu goosisu gaafa nuti waaqayyo daganne gaafa nuti hojii diiyaabiloosiin bitamne gaafa nuti arrabaan guutamne gaafa nuti jibbawwan garaagaraatiin guutamne gaafa ajaja waaqayyoo cabsine gaafa seera isaa keessaa baane gara yakkaatitti deemne gaafa san waaqayyoon nu ilaalu yaa saba waaqayyoo waaqayyoon inni hoolota isaa laallata waaqayyoon inni hoolota isaa millata waaqayyoon hoolota isaa garam akka jirtan ni hubata inni hoolota isaa ni to'ata jechuudha yaa saba waaqayyoo hoolota isaa ni beeka hoolota isaa kan hin taane akka inni hoolota isaa itti deebi'an ni taasifata nuti garuu waaqayyoon abbaa keenya dhiisne gara cubbuutitti deemaa jirra gara waaqa akka tolfeetti deemaa jirra miti isaa miti kan barbaadu waaqayyoo yaa saba waaqayyoo addunyaa kanarra faarfattoonni baay'een jiraachuu danda'u barsiisonni baay'een jiraachuu danda'u
baay'een isaaniitis ni eegalanii jiran baay'een isaanii xumuranii jiru kan jedhu san ilaaluu qabna yaa saba Waaqayyoo. Eegallee kan kufnu osoo hin taane eegallee kan xumuru ta'uu qabna. Dubbannee kan kuffifnu osoo hin taane dubbannee kan milkeessinu ta'uu qabna. Yaa saba Waaqayyoo nan araarsa jennee deemnee nama yoo walitti nagne bu'aan qabu kan ammaa diiyaabiloosiif ka'umsa goonee biraa deemne jechuudha. Namni tokko yoo wal lole nan araarsa jennee akka jaarsummaatti yoo deemne namni sun irra caalattu yoo wal jibbe yoo wal lole nuti diiyaabiloosiif karaa bannee biraa deemne malee walitti hin araarsine. Nama araarsuuf dursa kan barbaachisu meeshaa waraanaa harkatti qabannee deemuu qabna. Meeshaa waraanaa kan ta'e kan amantaa keenya qabannee deemuu qabna malee yookiin immoo kan poolisiidhaan yookiin immoo kan qaama seeraatiin qabatamee deemuu miti meeshaa waraanaa qabannee nama araarsuu deemnu. Meeshaa waraanaa kan ta'e amantaa keenya qabannee kadhannaadhaan soomiidhaan yookiin immoo Waaqayyo eeyyama gaafachuudhaan nama araarsuu deemuu qabna malee callisneetuma namni waa wal lolee araarsuu yoo deemne diiyaabiloos nu faana deema. Nu waliin deeme raawwatee namoonni sun akka walitti hin araaramne akka irra caalattu walitti qabaman ni goosisa. Namoonni sun baay'inaan yoo walitti qabamaa deeman maatiiwwan akka walitti bu'an ni taasisa. Maatiiwwan lamaan gaafa walitti bu'an ollaawwan gaafa akka walitti bu'an ni taasisa. Firoonni akka walitti bu'an ni taasisa. Biyya akka walitti bu'an ni taasisa. Sababa kana hundumaafuu dubbii arraba keenyatiif yookiin foon keenyatiif bitamuudhaan kan ka'e namoonni kufaatee akkanaa deema. Kanaafuu namoonni lamaan sun hafuura xuraa'aan qabamanii yookiin foon mo'amanii gaafa wal lolan kan araarsu sun immoo laphee dhiifamaati Waaqayyo gaafate Waaqayyo bira dhaqee raawwate yookiin Waaqayyo isaa kadhatee raawwate namoota san lamaan jidduu isaaniitti araarsuu qaba. Namoonni lama yoo wal lolan namoonni sadaffaa sun fedha Waaqayyootiin jidduu isaanii seenuu qaba malee fedha foonitiin yoo seene namoota sana araarsuu hin danda'u. Balbala qulfii malee ittiin seenaniin nama san jidduu seenee raawwate walitti ni buusa jechuudha. Kana jechuudha. Kanaafuu fooniin akka mo'amneef lubbuun akka mo'amuuf lubbuun akka mootuuf meeshaa waraanaa kan ta'e kadhannaa soomni sagadaa fi gaabbiidhaan yoo deeman hunda isaanii mo'an jechuudha. Kanaafuu nutis immoo cimnee dhaabbannee kan foon keenya mo'u osoo hin taane kan lubbuun keenya nu mo'u taane akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Lubbuun teenyas addunyaa kanarratti lalistee kan xoolabdu osoo hin taane addunyaa kanarratti lalistee samiirrattis kan galataaf lalistee jiraattu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa taasisu. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota isaatiif yaa ta'u. Aamiin.